Ittiyaanne. Qophiin kun torbanitti guyyaa tokko sa'atii kanarraa jalqabee kan darbudha. Qophii kanaan aadaa fi afaan, duudhaa fi aartii, walumaa galatti jiruu fi jireenya guyyuu hawaasaa, maanguddootaa fi hayyoota keenya affeeruun waan keenya warra keenyaan isin bashannansiisaa kan barsiisan isiniif qoonna. Ittiyaanne. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota dhaggeeffattoota hordoftoota keenya. Baga nagaan nu eegdan turtiin keessan dansaa jennee abdanna. Qophii Ittiyaannee tumsuudhaan warri nu cinaa dhaabbatan Qananii Abbaa Carraa teessoon isaa magaalaa Mattuu kan ta'e, akkasumas karaa toora miidiyaalee hawaasaa Telegiraam, Feesbuukii fi Tiktookiin argachuu kan dandeessan mana maxxansaa FB Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa Damee Sagalan Iruu gara harka mirgaatti kan argamu fi kilinika keenyam naannoo buufata fayyaa magaalaa Mattuu Maqa Dirree Hambaatti kan argamu guddifnee galateeffanna. Tole, egaan akkuma duraa duuba qophii keenyaatiin har'as dhangaalee keenya qabannee dhufnee jirra. Yoo hamma dhumaatti nu hordoftan waan hedduu akka irraa barattan abdii qabna. Qophii keenyas immoo sirboota durii kan ammaa isin affeeraa turtii isin faana taasisaa. Nu dhiiftanii eessayyuu hin deeminaa jenna. Qophii har'aa hamma dhumaatti keessummeessuun isin faana kan turu ani Abdulqaadir Nagaash. Amma egaa kallattumaan har'as waahilli keenya Bukaariin waan isiniif qabatee dhufe qaba. Ana wajjin walitti deebina. Amma jalqaba irratti sirba tokkoon affeeree qophii keenya jalqabaatti isin ceessa. Yaa haadha koo niqqisee harmiyyee yaatiru Rabbi malee kan si jaalu hin jiru. Yaa Waaqa suma beeka. Ayoko, yare ayoko, ayoko, yare ayoko, ayoko, yare ayoko, armeko, ayoko, yare ayoko, ayoko, yare ayoko, ayoko, yare ayoko, armeko, Yo chisu yonka siyada, yadu yanugu siyada, watar kana dibe siyada, aniso paintit be siyada, umlatuna la be siyada, kana yade na be siyada, ya watsuma peka. Haadha koo gargaaruun suma beeka, garaan koo na hawaa suma beeka, rakkattuus dhibbattuus suma beeka, gammachuu keen hawaa suma beeka, fayyaa seenaa kenniif suma beeka, hamaarraa naa qabii suma beeka, na jaalaan beelessin suma beeka, dafii naa qaqqabii suma beeka, yaa Waaqa suma beeka. Ayoko, yare ayoko, ayoko, yare ayoko, ayoko, yare ayoko, armeko, ayoko, yare ayoko, ayoko, yare ayoko, ayoko, yare ayoko, armeko,
guutu si yaada garaatti na baatte si yaada na babbareechite si yaada atooftee rakkaatte si yaada sumanna guddise si yaada haadha koo dhiphatte si yaada egaa sifa tolu si yaada yaa harminaa gante si yaada Namu pating malo siyado Desu dapti dolo siyado Ya waktu mapeko Ada kwada biya sumapeka Tinomena opsi sumapeka Baredum urjiko sumapeka Garana APC sumapeka Rabbiti nagai sumapeka Kesin barecha sumapeka Kesi barechin sumapeka Kokasi barecha sumapeka Ya wak sumapeka Akkam jirtu harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota dhaggeeffattoota qophiitti yaannee torban keessan akkam ture alaamanni sa'a namni maatii fi waatiin nagaadha eeyyan turtiin keessan bareedaadha jennee abdanna egaan dhaggeeffattoota keenya torban darbee istiidiyoodhaa ba'ee magaalaa Mattuu keessa mana maxxansaa FB'tti gorree waa'ee sirna barreeffamaa afaan Oromoo irratti xiyyeeffachuun yaada abbaa qabeenyaa mana maxxansaa FB isin biraan gahuun koo ni yaadatama. Har'as immoo istiidiyoo keessaa ba'een jira. Eessan jira laata kan jedhu walumaan daawwanna. Dhaggeeffattoota keenya har'as magaaluma Mattuun jira. Garuu bakka kam akka ta'e walumaan dhageenya ammallee waliin turtii akka taasiftan isinin affeera. Tole jalqaba irratti eeyyamamaa taatee mana hojii keetti nu simattee raadiyoo hawaasa xiyyeeffataa yuunivarsiitii FM 95.6 qophiitti yaanneetiif yaada kee nuuf qooduuf qophii ta'uu keetii fi maqaa raadiyoo hawaasa xiyyeeffataa yuunivarsiitii Mattuu FM 95.6 qophiitti yaannee fi maqaa jaallatamtoota fi kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaan guddifnee si galateeffannaa. Tole mee jalqaba maqaa kee dhaggeeffattootatti himi. Maqaan koo Yoonaasiin jedhama. Kan hojjedhu mana maxxansaa Yoon kan jedhamudha. Naannoo seenaatti kan argamnu. Amma hojiilee maxxansumaan kan wal qabatan hojii maxxansaa kan hammatu maxxansa adda addaa irratti kan bobbaanee argamnu. Isinis nu filattanii gara keenya dhufuu keessaniif guddaa galatooma. Hayyee galatoomii itti aansuun mee hojii maxxansaa kana yoom akka jalqabdee fi akkamiin akka jalqabdee gabaabinaan nuuf kaasi. Hojii maxxansaa kan jalqabne amma 2017dha. 2017 ji'a fulbaanaa keessadha kan jalqabne. Akka jalqabbiitti wanti jiru gaariidha. Wantoota maxxansaa wal qabatanii qulqullina maxxansaa irratti illee hojiilee babbareedoo hojjechuu irratti argamna. Hawaasni keenyas tajaajilamaa akka ta'utti wanta gama keenya irraa nurraa eegamu baadhuma jirra jennee yaadna. Hayyee inni biraan waajjiraaleen adda addaa akkasumas ammallee akkuma argaa jirru egaa namootni hedduun mana kana akka hedduminaan irraa tajaajilamaa akka jiran taajjabaan jira. Yeroo darbees mana maxxansaa tokkotti akkan goru eeruu namootaa ture. Har'as mana maxxansaa kee namootni natti hamatanii turanii mee iccitiin jiru maali? Waajjirri maxxansaa ni maxxansiifatu baay'inaan maxxansaa waltajjiilee walga'iidhaaf kan ta'u leenjiidhaaf kan ta'u maxxansaa wantoota sanaan wal qabatan gatii ta'ee fi maxxansaa waajjiraa wal qabatu irratti barreeffamootadha kan baay'atu.
ibsa bal'aa kan laatu wanta waa'ee ibsa waltajjii sanaa walgahii sanaa wal qabatu kan laatu waan ta'eef inni kun illee dhugaadha. Baay'inaan hojjennu hojii waajjiraalee irratti kan hundaa'anidha. Sababni kun ta'uuf immoo waajjiraalee yeroo baay'ee kan maxxansa baanarii, istiikarii, maxxansoota adda addaatiin kan wal qabatan hojiilee barreeffamatti caalanidha. Jechuun wanti isaanii hojjetan suni walgahiidhaaf yoo ta'e leenjii garaagaraatiif waan ta'u gatii ta'ee fi wanta achirratti barreeffamu sirriitti ergaa gaarii akka dabarsuuf gatii ta'ee fi sanarratti hundaa'uudhaan namoota wanta isaan barbaadan sana sirriitti qubeessuufii danda'u. Ergaa isaan barbaadan sun akka darbuuf waan barbaadanii fi numma waan sanarratti amma dandeenya humna keenya qooda keenyas gatii ta'ee fi dhimma keenyas jennee gatiitti yaadnuuf waan kana sirriitti amma dandeenyu namootaanis mari'annee sirreeffama adda addaa goonee gadi sirreessinuu fi yeroo baay'ee nu bukkee sababa kanaatiif kan jiran nu bukkee dhufaniif. Inni biraan namni waa barreessuu fi maxxansu gargar ta'uu mala. Namootni tokko tokko akkuma waajjiraalee adda addaa yookiin dhaabbilee dhuunfaas ta'ee mootummaa unkaalee barruulee xalayaa fi kanneen biroo ofii isaaniitii barreessanii akka maxxanuuf manneen maxxansaatti kennuu malu. Egaan manneen maxxansaa immoo tarii hojii isaanii waanuma itti kenname utuu dogoggora isaanii hin ilaalin kan maxxansan akka jirantullee ka'a. Akkasumas namootumti manneen maxxansaa keessatti tarii qacaramanii kan hojjetan dandeettii sirnaan qubeessuu warra hin dandeenyedha kan jedhan ni jiru. Kana keessatti immoo jalqabarratti akka waan manneen maxxansaa qofti dogoggora uumaniitti kan fudhatan ni jiru. Mee mana maxxansaa kee keessatti akkami? Dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee mana maxxansaa keessa ogeessi jiru ogummaa hojii sanaa qabaachuu hin danda'a. Dhimma afaanii irratti garuu namoonni sirriitti itti yaadanii wanta sana sirreessuu danda'an muraasadha. Dhimmichi dhimma wallaaluu qofas miti. Dhimmi itti yaaduu, dhimmi quuqamuu, dhimmi wanta sanaaf dhimmamuu sun hanqinni isaanii jiraata. Garuu namoonni wanta sana beekumsa isaan qabnes ni jiru. Haa ta'u garuu wanta kana sirreessuun utuu yaadameera ta'eetii xiyyeeffannootu itti kennameera ta'eetii namni kamiyyuu wanta kana sirreessuu hin danda'a. Yoo kana gochuu hin dandeenye illee dhaabbanni dhimma manni sun itti gaafatamummaan kan isaa ta'e namoota wanta kana irratti sirreessuu danda'anii ogummaa waan sanaa qabaatanii dabalataan leenjisee kaa'ee wanti dogongorra akka kanaallee akka uumamne gochuu hin danda'a. Hanqinni jiru hanqinni ogeessaan jiraata, hanqinni beekumsa qubee afaan Oromoo irratti jiru illee ni jiraata. Dabalataan immoo itti dhimmuun hanqinni itti dhimmuu wanta sanaaf yaadullee kan jiru ta'a jechuudha. Ulfaadhu gaaffiin koo inni biraan manneen maxxansaa waajjiraalee aadaa fi turizimii dhiyeenya kana immoo kominikeeshiniin aanaa yookiin godinaa akka hordofaa jiran gurra nu bu'ee ture. Akkasumas yeroo tokko leenjii akka kennan illee namootni dubbisnee nuuf kaasanii turanii meesiif deeggarsa akkamii taasisan? Isa kanaan dura akka arginutti deemanii wanta tokko hin akeekkachiisu. Dhimma tokko beeratti yoo hanqinni qubeen argama ta'ee hin adabamtu, qarshii akkas adabamtu wanti jedhu ni jiraata. Sun qofti garuu gaanatti hin fakkaatu. Xiyyeeffannoon barbaachisaan akka magaalaatti illee kennamuu qabaata. Akkanatti fakkaatutti wantoonni dogongora qubee qabanu baay'een isaanii gaafa maxxansamu akkuma gochaa jiran amma yerootti akka dogongora ta'e itti beeksisan qalamii adda addaa halluu adda addaatti diban illee mul'ata. Sun garuu itti fufiinsaan amma wanti sun nama sodaachisutti yoo xiyyeeffannoon itti kenname namni wanta sanatti of eeggannoo godhee wanta sana hojjechuu hin danda'a. Garuu amma hordofuu maal kan jedhu amma eegamu amma aarsaa wanta kanatti kaffalame wajjin waliin madaalu jedhee tayyaadhaan. Gaaffii koo gara xumuraa irratti fidaan jira. Akkuma beekamu hojiin mana maxxansaa inni jalqabaa maxxansuu akka ta'e beekamaadha. Garuu yeroo tokko maamiltoonni ofii isaaniitiin yaada qaban barreeffatanii mana maxxansaa deemu malu. Kanaaf immoo yeroo baay'ee manneen maxxansaa nuti maxxansu malee gulaaluuf dirqama hin qabnu jedhu. Ati akkam barruulee dogoggoraan yoo si bira dhufan maal goota? Nu bukkeetti barreeffamni adda addaa waajjirarraa gaafa dhufu wanta sana kallattiidhaan jalqaban hojjenna. San booddee waan dandeenyu sirreessinee wanti sun akka irra deebiidhaan ilaalamuuf gara isaaniitti deebisnee ergina. Sana booddee jarri irra deebanii ilaalanii yoo dogongora qabaate dogongora sirreessaa wajjinumaan sirreessina. Dogongora yoo hin qabu ta'e immoo wanti sun akka maxxansamuu fi
nutti dabarsuu jechuudha malee wanta nutti kenname tokkichaa miti kan maxxansinu. Jalqaba irra deebiidhaan ilaalama ogeessi ilaalaa namoonni nutti ergan sun irra deebiidhaan ilaalu sun ergi sirreeffame booddee gara maxxansaatti kan nu adeemnu jechuudha. Ayyee. Dabalataan immoo sababoota dogoggorri barreeffamaa uumamaniif maal jettee yaadda? Achumaan immoo furmaata jettee wanta ati yaaddu yoo jiraate nuuf kaasi. Furmaanni waan kanaa xiyyeeffannoodhaa fi quuqama jedheetanii yaada. Ilaalcha koo ta'uu danda'a kun. Garuu inni sirriinsaa namni dhimma kanaaf xiyyeeffannoo yoo itti kenne wanti sirranni hin jiru. Xiyyeeffannoo barbaada irra deebi'aan xiyyeeffannoo hojjechuu barbaada. Wanti kun wanta salphaatti as ga'e miti wanta salphaatti dhufe miti. Garuu xiyyeeffannoon itti kennameera taanaan wanta sirrachuu danda'udha. Namni wanta kana xiyyeeffannoodhaan beeku nurra beekumsa cimaa dhimma qubee irratti namoonni qaban gatii jiruu fi sana xiyyeeffatanii sirreeffamaaf yookiin ogeessa qacaranii irra deddeebiidhaan ilaalanii waan kana xiyyeeffannaan sirrata jedhee yaada. Xiyyeeffannoon gama mootummaatiin jirus immoo sirriitti ilaalcha keessa galee jedhee yaada sana sirreessuudhaaf. Hayyee ulfaadha mee utuu gaaffii koo hin golabin dhaamsa yoo qabaattan dhaggeeffattoota keenyaan gurra dhaggeeffattoota keenyaan nuuf gaame. Amma kan inni taasaarru wantoota hojii maxxansaatiin wal qabatanii akkasumas dhimmoota qubeetiin wal qabatan gatii ta'ee fi kanarratti wanti jechuu barbaadu maamilli fayyadamuudhaaf dhufu wantoota qubeen isaanii jajallaa ta'ee qubeen isaanii sirriitti hin qubeeffamne ergaa isaan dabarfachuu danda'an dabarsuu gatii hin dandeenyee fi jalqabuma isaa wanta dogongora qabu fudhachuu dhabaatanii jedhee yaada. Kan biraa immoo isaanumti illee namumti fayyadamaadhumti fayyadamuuf dhufu yooduma manni maxxansaan kina qabaate illee wanta sana sirriitti gulaalanii sirriitti barreeffama isaanii sirreeffatanii hanqina qabaachuuf dhiisuu isaa ilaallatanii jalqabuma sirreeffatanii yoo dhufanii hanqinoota wajjiru kana waliin taanee furuu hin dandeenye jedhee yaada. Hayyee guddaa galatoomii mee utuu gaaffii koo hin xumurin dhaamsa yoo qabaatte dhaggeeffattoota keenya biraan gahadhu. Nuti kan hojjennu magaalaa Mattuuttidha. Magaalaa Mattuu naannoo hoteela seenaa maqaa iskuulirra asii gadi naannoo harka mirgaa irrattidha kan argamnu. Hojiilee maxxansaa kamillee yoo barbaaddanii baayinarii, stiikarii, tishertoolee adda addaa, baajii kan waajjiraa wantoota maxxansama jedhame kamillee kennaadhaaf yoo ta'e wanta adda addaa maxxansuu gatii dandeenyuu fi qulqullinaan akkasiin barbaaddanitti isin keessummeessuuf qophoofnee jirra. Kottaa tajaajilamaa isinii jenna galatooma. Eeyyan egaa turtiin koo har'aa magaalaa Mattuu abbaa qabeenyaa mana maxxansaa yoon wajjin taasisaa ture kana fakkaata ture. Dhaggeeffattoota keenya nu hordofaa waa barachaa jirtu jennee abdanna. Ani Bukaarii Zaakiran ture. Qophiilee hafan waliin turtii gaarii. Jaallatamoo fi kabajamoo deebi'ee dhufeen jira. Bukaariin galatoomii qophii bareedaa kana nu biraan ga'uu keetiif jenna. Egaa dhaggeeffattoonni keenyas keessumattuu manneen maxxansaa biroo fi tajaajilamtoonni illee yoo nu dhaggeeffachaa turtan waan hedduu irraa hubattaniirtu jenna yaanna. Manneen maxxansaa biroon illee yoo hunda keessan bira gahuu dhabnes muuxannoo keessanis ta'ee yaada keessan nuuf qooduu dandeessu jenna. Akkasumas muuxannoo waliif qoodanii cabiinsa afaan keenya afaan Oromoo irratti uumamu hambisu dirqama Oromummaa hunda keenyatti. Egaa ammas qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansee immoo asoosamatu isiniif dhiyaata. Ana wajjin ammas boodarra walitti deebina. Ammallee nu wajjin turan affeerraa keenya kabajaati. Dichaa Asoosama raadiyoo barreessaan Guutaa Dirbabaa seenessaan Abdii Gannatii kutaa lammaffaa dhaggeeffattoota keenyaa fi hordoftoota asoosama raadiyoo Dichaa ashamaa akkam jirtu.
torban darbee asoosama keenya kutaa tokkoffaasaa isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Egaan kutaa tokkoffaa keessatti akaakaan boontuu yookiin abbaan obbo Dhugaasaa yookiin immoo obbo Guloon nama qabeenya hundaan guutuu akka ture, ijoolleen isaa kaan dhukkubaa fi ajjeechaan dhumanii obbo Dhugaasaan qofti qe'ee isaatti akka hafe, obbo Guloon namni isa dhaalu obbo Dhugaasaa qofa ta'uu waan shakkeef obbo Dhugaasaan barnoota dhiisee akka inni niitii fuudhu taasisuusaa, obbo Guloon qabeenyi isaa suuta suutaan jalaa dhumuusaa fi hiyyoomuu obbo Gulootiif namoonni hedduun sababoota adda addaa dhiyeessaa turuu isaanii isiniif dhiyeessinee turre. Har'a maaltu ta'a laata? Abbaan Bashaatuu obbo Likkaasaan baadiyyaadhumaa manuma jireenyaa isaa keessatti daldala. Mana isaatti dhugaatii alkoolii aadaa kanneen akka qunduftii yookiin kaatikaalaa akkasumas qublamii kan jedhamuu fi dhugaatii alkoolii ammayyaa uuzoo kan jedhamutu gurgurama. Manni obbo Likkaasaa keessumattuu galgala sa'aatii 11 booda mana cidhaa fakkaata. Guyyaa ayyaanotaa immoo mana shubbisa galgalaa magaalaa fakkaata. Namni yoo wal lole yookiin wal reebe namni hedduun boo mana obbo Likkaasaa oolaniin mammaaksa ta'eera. Obbo Likkaasaan nama qabeenya horachuu yookiin sooramuuf tattaaffatudha. Hojiin isaa daldala qofa otoo hin taane qonnaa irrattis ni hirmaata. Obbo Likkaasaan ka'umsi jireenya isaa jalqaba lafa namarraa qixxee fuudhee hojjetee maatii horee maatii isaa ittiin jiraachisuu eegale. Hojiin isaa akkuma fooyyee agarsiisaa deemeen daldala jalqabe. Namootnis hojiitti kormee ta'uu isaa hubatanii lafa ofii isaanii irratti hojjetan illee qixxeetti kennuu eegalan. Obbo Likkaasaanis jabaatee boodarra namootarraa lafa waggootan 3 kontiraata fuudhee qonnaa isaa babal'isuu eegale. Namootni kaan immoo lafa isaanii itti gurguruu eegalan. Obbo Likkaasaan lafa irraa bituu ni shakka ture. Garuu namootni mana isaatii dhugaatii dhugan kaan gaafuma macha'an lafa akkasumatti mallatteessanii kennuufii jalqaban. Namootni tokko gaafa dhugan addunyaan kun kan isaaniitti fakkaatu waa'ee borii mitii waan amma keessa jiran iyyuu hin beekan. Qabeenyi kanarraa qofa ittiin dhimma bahan gammachuun kan yeroo keessa jiranii kan borii waaqa boriitu beeka jechuu qofa kan beekan fakkaatu. Kaan immoo dhugaatii liqii dhuganii waan kaffalan yemmuu dhaban, kaan lafa jaraa bunaa wajjin, kaan immoo lafuma qofa mallatteessanii kennaniif. Haati manaa obbo Likkaasaa aadde Roobasheen dhugaatii qofa otoo hin taane qarshiis namootaaf ni liqeessiti. Garuu namni guyyaa waadaa seenittiin kaffaluuf taanaan bariidhaan mana nama sanaa deemtee gaafatti. Aadde Roobasheen barii yeroo hunda gaabii ishee mataatti haguuggattee manuma namaarraa marmaraa oolti. Namootnis qaraan bulleen keenya immoo haguuggattee kaateetti jedhanii itti qoosu. Aadde Roobasheen garuu obsumaan warra liqii jalaa tursan eeggachaa, kan dhowwatan immoo jaarsummaatti baafachaa, warra waan kaffalan dhaban immoo bifa raaxaan deeffachaa, kaan immoo lafa jaraan buna irra jiru tilmaaman fudhachuu dandeesseetti. Haaluma kanaan obbo Likkaasaan abbaa qabeenyaa fi abbaa lafaa ta'eera. Ijoollee isaas barsiifatee kaan hooggantoota olaanoo biyyaa, kaan ajajoota waraanaa fi abbootii qabeenyaa taasiseera. Kutaa sadaffaan itti fufa. Eeyyeen egaa dhaggeeffattoota keenya ammallee nu wajjin jirtu jennee abdanna. Egaa asoosama keenya har'aa kutaa lammaffaa dhageenye walitti deebine qophii itti yaadne tumsuudhaan warri nu cinaa dhaabbatan immoo Qananii Abbaa Carraa teessoon isaa magaalaa Mattoo kan ta'e akkasumas karaa toora miidiyaalee hawaasaa Teelegiraamii, Feesbuukii, Tiiktookiin argachuu kan dandeessan mana maxxansaa FB Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa Damee Sagalan Iluu gara harka mirgaatti kan argamuu fi kilinika keenyam naannoo buufata fayyaa magaalaa Mattoo Maqa Dirree Hambaatti kan argamu. Guddifnee galateeffanna. Egaan qophiin keenya ammallee hin xumuramne.
amma immoo dhaamsa dhaggeeffattoonni karaalee aartiin nuuf ergan isin biraan geenya. Ammallee turtiin keessan nu faana haa ta'u. Ijoollee lamatu ture. Ijoollee lamaan kun hiriyaadhaa isaan lamaanuu jechuudha. Inni hiriyaa mucaan inni tokko haati koo har'a eelee hamma lafa kanaa ga'u bittee galtee jedha. Akkam jedhee ajaa'ibsiifatee hiriyyaan isaa sun abbaan koo har'aadha inni immoo farda samiirra balali'u bitee galee isa baay'eelee akkamitti fardi samiirra balali'a jennaan eelee keessantu cabakaa ool lafa balali'ee jedha. Achi kan biraa tokkonitti siniidhaa. Egaa akkuma keenya kana nuti illee bashannannee walitti dhufnee akkasumatti mukkeen hin aaranii walgahii ba'an. Mukkeen jechuudha. Walgahii isaanii baahanii onni jedhanii walitti dhufanii kana sun jedhanii yaada kennachuu jalqaban. Yaada isaanii kennatanii hundi isaanii xumuratanii inni tokko keessaa isaanii waliin galle mukootuma keessaa jechuudha. Harka baase yaadni keessan hunduu dogoggora de maal irratti mari'atu seetanii qottoo irratti. Qottoodha lafarraa hin fixe. Qottoo irratti mariin isaanii achumaan hundi isaanii irratti walii galan inni tokko garuu isaanii walii galuu hin dandeenye. Harka baasee deemedhanii. Ani qottoo irratti waadaa isiniin galu qottoo miti kan sanyii keenya lafarraa fixaa jiru dabaadhuma keenyaa jedhe. Irratti walii galanii dabaa keenya sun dura lafarraa gorfachuu yookiin sirreeffachuu yookiin immoo lafarraa fixuu qabnaa jedheen jedhama. Kan biraa tokkitti tokkonitti siniidha. Egaa ammas immoo dur yeroo barannu hin beektu miti yeroo kilaasiidhaan barsiisanii hundi jedhan maal ta'uu barbaadan hin jedhu miti hin jedhanii barsiiftuun kutaa galtee amma barsiiftee maal ta'uu barbaadetta jettiin mucaa wayiitiin jechuudha. Paayileetii yookiin immoo xiyyaara balaliisuu jedha. Qarshii baay'ee argadhee tanan haadha manaa koo fi ijoollee koo addunyaa guutuurraa bashannansiisuufani jedha. Akkas taanaan gaarii hidhatee barsiisuu wanni jettee barattuu tokko immoo gaafatti. Maal ta'uu barbaadda barattuu ittiin haadha manaa gurbaa ammaa jettee. Tole egaa dhaggeeffattoota keenya baacoo keenyarraa waa barattanii jirtu jennee abdanna. Isinis yoo walaloo baacoo of dubbii fi kanneen kana fakkaatan qabaattan barreeffamaan yookiin sagalee keessan waraabuun akkasumas bilbilaan illee nuuf ergaa nuti immoo qilleensa isiniif oolchina jechuu dhaamsa keenya. Egaa namootni gama aartii irratti hojjedhaa dandeettii fi muuxannoon qaba jettanii nuuf barreessaa akkasumas nuuf bilbilaa turtan hirmaachuu dandeessu jenna. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophiilee keenya xumuruuf daqiiqaa muraasatu nu hafa. Garuu ammas sirba kanaan boohara. Sadumesai yashole turama pabida tata shole ko garamaf nusin sinai yashole garamaf nusin sinai karan saba indem sisare kagana mache sisare karan saba indem sisare kagana mache sisare jalala kiti namite tora jiru kiya hite fanare sare jalala dare salmare sarga chufa ya marmare mariti marabani bera ko tilale dumesa sinsinida na menyinu gale kandarpe barumsa lal bori balubana kenyan jirenya bori tinu tubana yani kalbina dakse yada ke tarra jatani jiru jabse si ufachun arra jalatani dabuni ayano fi dabuda olola wal dabuni gabimbo ku jabuda agalo
Addaatu faayaa dachee jibbaata waliin nu gahii nuuf galchee rakkaata cabsinee daangaa jaalalaa furreetoo kottu walii yaana kichuu mirreetoo bakka dhibee koonaaf si qoofa beekaa kulkula madaa goof obseensi eega dooniin yaada kee hurgufee naraasa dhammi kee dhibee koo bubbuule kaasa karaan sobaa hin deemsisaaree ganama ceesi sare ceesi subu karaan sobaa hin deemsi sare deemsi subu ganama ceesi sare ceesi subu sineegaa jalala kooti furmaata situru hiikiyya furtuu sabaata sineegaa jireenya booriif ni taata hiree jiru maatu laata sanadni jaalala bade malaan akka galu ogeessi yaada bulfate gamtaan akka malu meekottu wallaggeeffanna rakkoo jiru qolle maanguddoota qalbeeffanna dhadhaabbata tolle qamadii warra baale garbuu gaadaa basaasa anaaf siin eenyu caale ormaddaan nama baasa koborii dheeda boorri bullalleen galaadhiite sobaan maal godha korri wal malee warra miite oboriin boora kaachise hamtuu maaltu nu yaachise waliin jaarree waliin korra bultii jaarree waliin horra Sirba Saamsoon Zinaabuutiin akka bohaartan abdii qabna. Egaan qophiilee keenya har'aa gara goolabaatti fideen jira. Qophicha hanga yoonatti keessummeessuun isin faana kan ture ana Abdulqaadir Nagaash. Torbaan qophiilee itti yaadne biroon hanga walitti deebinutti qophiilee hafan faana turtii gaarii kan facaafanne haa marguu ijji nagaa wal nu haa arguu horaa bulaa deebana nagaatti. Itti yaannee qophiin kun torbanitti guyyaa tokko sa'atii kanarraa jalqabee kan darbudha. Qophii kanaan Aadaa fi afaan, duudhaa fi aartii, walumaa galatti jiruu fi jireenya guyyuu hawaasaa, maanguddootaa fi hayyoota keenya affeeruun waan keenya warra keenyaan isin bashannansiisaa kan barsiisan isiniif qoonna. Itti yaannee. itti yaannee.